Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenyaa ani Annaniin jedhama. Baga nagaan dhuftan jecha itti fayyadamsa kompiitaraa jalatti kutaa lammaffaa kan ta'e mallattoolee kiiboordii irraa fi dalagaa isaanii kan waliin ilaallu ta'a. Egaa akkuma isin beektanii kompiitara kamiyyuu fayyadamuun keenya duratti hojiin keenya inni jalqabaa paaworii on gochuudha. Egaa innis kompiitarri keenya hojii kamiifiyyuu qophii ta'uu isaa nu agarsiisa. Paaworiin egaa mallattoo asii gadii argitan kana qabdi. Inni itti aanu kan ilaallu kiiboordiidha. Kiiboordiin mallattoolee garaagaraa dalaga garaagaraa qaban irraa kan tolfamedha. Egaa mallattoolee kiiboordii irratti argaman kana kii jennee moggaasuu dandeenya. Kii inni jalqabaa kiiboordii keenya irratti argamu faankishin kiidha. Innis kiiboordii keenya irraa gara olii irratti argama jechuudha. Faa tokko, faa lama, faa sadii, amma faa 12tti diriiree argama jechuudha. Haala asii gadii argitan kanaan kiiboordii keenya irratti argama. Dalagaa isaa yoo ilaalle F1 helpiidha. F2 foolderii keenya maqaa moggaasuu yoo barbaanne F2 fayyadamuu dandeenya. F3 searchingiidha. F4 shutdowniif nu fayyada. F5 immoo kompiitarri keenya biizii yoo ta'e refresh gochuuf nu fayyada. F6 immoo address baarii keenya highlight gochuuf nu fayyada. Innis yeroo intarneetii fayyadamnuttidha. F7 immoo spellingii sirreessuuf F7 fayyadamuu dandeenya. F8 immoo window keenya recover gochuu yoo barbaanne F8 kana fayyadamna. F9 immoo Microsoft Word yeroo fayyadamnutti Word keenya refresh gochuuf nu fayyada. Akkasumallee Outlook'tiin emailii walii erguuf nu fayyada. F10 immoo Shift plus F10 yeroo fayyadamnutti right clickii akka fayyadamnetti oola jechuudha. Inni biraan F11dha. Kun immoo yeroo browserii fayyadamnutti full screen gochuuf nu fayyada jechuudha. Screenii keenya bal'isee nu agarsiisuuf fayyada jechuudha. F12 immoo dokumentii barreessine tokko save gochuuf nu fayyada jechuudha. Function kiin kanumaan xumurama. Kii inni itti aanu numeric kiidha. Innis lakkoofsa barreessuuf oola jechuudha. Tokko lama sadii jedhee haala asii gadii argitan kanaan function kiitii gaditti argama jechuudha. Inni itti aanu alfaabeet kiidha. Inni kun immoo qubeelee garaagaraa barreessuuf nu fayyada jechuudha. Abaacaa hanga zaatti kan barraa'ee argamudha. Innis egaa numeric kiitii gaditti argama. Garuu tartiiba isaa kan eegee miti. Inni biraan special character kiidha. Innis sirna tuqaalee garaagaraa ida'uufaa, baay'isuufaa, mallattoo gaaffiifaa kan kana fakkaatan barreessuuf special character kii kana fayyadamna jechuudha. Egaa fakkeenyaaf raajeffannoo barreessuuf shift plus 1 fayyadamuu dandeenya. Barreessuuf immoo shift plus 2 fayyadamuu dandeenya. Warra kaanis shiftii gadi qabuun iddoo mallattoon sun jiru erga takkaa gadi qabuun shaakaluu dandeenya. Inni biraan caps lock kiidha. Inni kun immoo qubee guddaa barreessuuf nu fayyada. Egaa qubee guddaa irraa kaasuufis yoo barbaanne kiima kana gadi qabna jechuudha. Haala asii gadi argitan kanaan gara harka bitaan kan argamanis jiru, kan harka mirgaanis argaman jiru. Kan asii gadi argitan kun kii warra karaa harka mirga keenya argamanidha. Kan akka backspace faati jechuudha. Inni biraan space bar kiidha. Longest kii yookaan isa dheeraa jedhamuun beekama. Innis barreeffama keenya walirraa siiqsuuf nu fayyada jechuudha. Inni biraan enter kiidha.
innis sarara itti aanutti darbuuf nu fayyada. Fakkeenyaaf sarara keessa jirurraa gara sarara lammaffaatti ce'uu yoo barbaanne enter kii tuqna jechuudha. Inni biraan arrow kiidha. Inni immoo karsarii keenya gara barbaannetti oofuuf nu fayyada. Karsariin barreeffama keenyarraa bifa aayii kan qabdu kan oliif gadi deemtu sana jechuudha. Inni biraan delete kiidha. Innis egaa karsarii keenyarraa gara mirgaa kan jiru barreeffama balleessuuf nu oola jechuudha. Inni biraan immoo backspace kiidha. Inni kun immoo karsarii keenyarraa gara mirgaa kan jiru barreeffamoota balleessuuf nu oola jechuudha. Inni biraan modifier kiidha. Kan akka shiftii faa, control faa, alt kii, window kii kan jennu modifier kiidha. Fakkeenyaaf gargaarsa shiftii kiitiin punctuationii garaa barreessuu dandeenya. Control kiitiin immoo fakkeenyaaf control plusiin kooppiidha jechuudha. Controlii gadi qabne qubee caa yoo gadi qabne kooppiidha jechuudha. Warri kaanis dalaga garaaf oolu. Inni biraan tabular kiidha. Innis barreeffama keenya gara fuulduraatti siqsuuf nu oola jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo baay'ee yeroo deetii faa barreessinu yookaan guyyaa yeroo barreessinu dafee akka gara fuulduraatti nu siqu barreeffamni keenya yoo barbaanne tab kii kana fayyadamna jechuudha. Inni biraan escape kiidha. Inni immoo hojii jalqabne tokko cufuuf nu fayyada jechuudha. Fakkeenyaaf slaayidiitiin barsiisaa turre slaayidii sana keessaa ba'uu yoo barbaanne escape kii kana gadi qabna jechuudha. Egaa kii warri biraas warri gara harka bitaa argaman haala kanaan iddoo tokkotti ilaaluu dandeenya. Warra karaa mirgaa jiranis akkasitti ilaaluu dandeenya. Egaa kanarraaf qabanne asuma irratti xumurree jirra. Waan nu hordoftaniif galatoomaa jecha turtii gaarii.